ورحمة الله وبركاته كبجمتو تجالتمتو تا أفنان أند إفتو أكم نجاجرتو الحمد لله رب العالمين أن نجاكوتي بقى نجاتاتا إسنين جتشا هروان تكوتو كدبتشون في النسمة للنيو جتني وهي أم فراعولي في أبو فراعولي جتشودا namni tokko wallahi hatta youtuberoota taatanii jechuudha. I don't know wanta hojjettantu isin irkaa bade ta'ee bultii namaa keessa galanii borcuun by the way ituu waan diinii keessanii yookiin immoo waan hawaasa ilaalchisu ta'ee okay keessa galuunis dubbachuunis namarraa bareeda. Garuu bultii namaa jechuun bultii namaa tokko yeroo jennu waan nama lama gidduu deemudha. Nama lama gidduu malee nama sadi guutuu kan hin barbaachifnedha. Yoo nageenya uumuudhaaf keessa galame malee jechuudha. Anna sorry kaamera gara kootti deeffachuudha jedheetan na dide. I think dinqama dhaabuun qabanatti fakkaata. Anna miyyoo dhiistanii bira darbitan maal qaba qoy amma fakkeenyaa fi namni tokko bultii yeroo nuti muslima by the way kan holola isa yommuu mata dureen isin barreessitanu mata duree sobaa viidiyoon isin dhiyeessitanu viidiyoo sobaa viidiyoo dhugaa ta'e hoteelee mata dureen isin barreessitanu mata duree ilmaan Oromoo barreessa ilmaan Oromoo irratti Oromoon akkana godha sa Oromummaa yuudhiisa muslimni tokko yeroo maqaan muslima tokko badu wallahi baay'ee nama gaddisiisa sayyuu mata duree isin barreessitan mata duree baay'ee nama jibbisiisu jechuudha maal YouTube dhaan bullamoo nuti ko nama ummata hojjetee bulu ummata YouTube dhaan YouTube dhaan bulu osoo hin taane ummata hunnoodhaan bulu nuti YouTube tsat jenne maddabariyaatiin yaw jiramti wama namni godhe hin hojjenne jenneeti malee keessattiyyuu ijoollee warra biyya Arabaa jirtan jechuudha wanti isin barreessitanu wallahi mata dureen isin barreessitan baay'ee asxayyaafi jechuudha baay'ee namaas mata duree namaas qayyamuudha maaliif akkasiin gootan I don't know wallahi ani beeku atuu waan akkanarraa of qusannee bareedaanatti fakkaata ittaan suudhaanii namni tokko hamma ayga muslima taane erga halal alaykum arba'a jedhamanii erga halal rabbiin godhe mucaan kuni akkuma ilaaltanu ani jedhe guyyaa tokko mana hojii geesseen beeku gizee nageenya waliin jiraatan jechuudha dhaqee hin beeku mana hojii dhaqxee hin beektu jedhee dubbataa jira saa walala so yeroo inni kana dubbatu namni kun haqa eeggatee akkuma nama kamiyyuu bultii isaa bulchataara jechuudha dhibee jiraaf lamman gidduu jiru nu seennee borcuun barbaachisaa miti immoo ituu isiidhuma wajjiniin jiru lama guuttachuun barbaada jedhee eeyyama gaafate eeyyama kennuufi didee akka amantaa keenyaatti immoo dirqama eeyyama kennuufi hin qabdu lama guuttachuu yoo barbaade dandeettii bulchuu yoo qabaate fedha isaati lama guuttachuu miti sadii afur guuttachuu yuun danda'a because halal alaykum arba'ata bilawallu jedhamaniiru waan ta'eef jechuudha ana wanni na aarsu jara osoo hin taane ummata isan galchin arsii bakka bu'ee jimmaan bakka bu'ee isayyuu immoo mucaa sabiyyii jechuudha mucaa sabiyyii dudduubba kaa'attanii mucaa sabiyyii ol kaatu dudduubba kaa'attanii afuuratti buuftan jechuudha ijji namaa muka jiidhaa gogsaadhaan baay'isawee ijji namaa ajaadha ijji namaa ajaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ijji namaa yoo maal ta'e ilmoodhaafi miti horiidhaafu sareedhaafuyyuu waan xuruu miti waan bareedaa miti jechuudha unkaan dhaggaa xabbaa waa'ee ilmoo sabiyyii ganaa waggaa 3 wallahi live irra taa'ee jechuudha namoonni waraabdan jiraachuu ni dandeessanii in abara gubatee abbaan jechuudha gubatee waa'ee ilmoo isaati waa'ee bultii isaa keessas deemtanii waan yeeqaa jirtanuuf wallahi abaarsinni sin abaare warroonni dhagahin jechuudha live sana eda rabbiin
الرئيس هبرارو وبلتينا ما كيس قلتني بلتينا ما لما في صدق الدوتي أمامي إسي سديسان دوم إسين قلتشو because إيرافي شمرن سنة إسين سن إلالات تدفتوان تيف إسي بودا في أبا منا قدود أركني كنجرو إسيني جمع فودمتس إني أرسي فود إس جتشو دا وانت قندا والاتفيديسين لاكسي سنجرو wantin kana saaru fi wama TikTok irratti YouTube irra dhufaara waan ta'eef jechuudha. Orooni mata duree sobaatiin immoo postattanu of eeggannoo godha. Miknaatu maayitaa kamachuu otuu isin mata duree sobaa sana qabdanii jirtanu yoo duuti hadha qadaan isin itti dhuftee hoo maal gootan. Inna billah alaykum of eeggadhaa isiniin jechuun barbaadaani gamanumaani. Inshallah sagaleen koo kun garuu yoo ummu Firaa'oliin hin qaqqabdi taatee قالين كون يو فراولين هنك قبدي تاتي جتشودا إلموني هاد وجنين بريد بيكتا والله يدوغا دبتشودا بيكتو هندوم تكيساني يو جتشودا وربولتي قبدانو هاد أجمتو جتشوني I think قرب كن هاد أجمتو جتشوني هاد أوان هندا يودن ديسي جتشودا الموسي قبدي بولشتو الموسيتي وجنين جراتول وكان أبا جبا كنار قتيتي متي جتشورا أبا لافا يوسوتا الموني وان هندا جالتي مكراتو مجان كون بور أول قدتا غافا أول قدته يوكي أولاماتا أودندا مجان كون يوكي نمو بيشان بيكم بيا بولشو دندا إجولين يروسا بيو ما جتشورا أباتي قتمتي جنان والله مالت اسيكو فيوسون تاني نموني توكو جراني هم فكينياف كان akka margeemo maal jedhamtu sun jechuun ilmoo keessanii abbaa keessanii tingatina la ilmoon sun isin haalefatte wallahi haaloo ila umurii garaasitii hin badne keessan kaa'ina ilmoo keessan taa guddifadha biyaan samma jadu waggaa 10 sadi gahanutti ajaaf gaarii hin barani eenyu dogongora eenyu sirrii akka ta'e saati sana waan beekanuuf beeku waan danda'anuuf adda ba'uun illee isiniif salphaa ta'uu danda'a garuu mojolle sabiyyi kana dhiistanii jiruu hadha rakkina hadha ilaaltanii ilmoo sabiyyi kana dhiistanii deemuu jechuun wallahi safuurrayyuu taree seenaadhaanis maqaan keessan maqaa bareedaa isiniin ta'u ilmoon keessan illee ilaalcha gaarii isiniin qabaatu na amanaa haqa guutuu ni dandeessi kinaatum haqa akka guutamu kan godhu barumsa diiniidha diiniin islaamaa cimaadha haqa qabdi haati haqa qabdi dhiiftus erga ulfooftee ji'a 9 garaatti baattee deessi haqa qabdi waan ta'eef haqa keessan waan baratuuf jechuudha diinii irraa waan barataa dhufanuuf haqa keessan guutuu ni danda'an garuu jaalala kan jedhamutu jira jaalala sana immoo ilmoo keessan irraa min albaata isin jaallattuu ni dandeessan isin iyyuu akka ilmoo guddistanii jaallachuu hin dandeessan natti fakkaatu akka kootti jechuudha garuu gara jaalala immoo isa ilmoon haadha jaallachuu ta'an bakka bu'ee isiniif himuu nan danda'a jaalala haadhaaf ilmoo dhugaa yeddu lammaan keessanitti hin argamu isin jaallachuu ni dandeessan ilmoon sun garuu isin jaallachuusi isiitu murteessaadha haqa eeggachuudhaaf yoo ta'e malee jaalala dhugaa isin biraa hin argatti jedhee isin irraa hin argattan jedhee hin amanuwan kanaafiyyuu ilmaan keessan taa'aa guddifadhaan isiniin jedha danda'u inni osoo dhiisee bahee ilmoon keessan hamma maasha Allah sa'aatii dhiisanii bahanuu miti iyyuu sa'aatiin kun ijoolleen guguddataniiru haga of baranii afaan dubbachuu gahanutti wanna hundayyuu haadha cimtuu jechuun akkuma duraan isiniin jedhe haadha waan hunda dandeessee ajaaf gaariis dandeessee beelas dheebuus dandeessee ilmoo sii guddifattee bakkaan gahattutuyyuu haadha gaarii haadha cimtuu jedhamti malee lama ulada dahuudha amma koo raam'oonuu ilmoon daha raam'oonuyyuu raam'oo daha miti raam'oon yuram modala modaan sinin jedhama dare inna kana fi of eeggadha keessatti immoo ummanni keenya jechuudha ummanni social media irra jirru osoo bultii namaa keessa galee laaquu dhiifne bareedaa natti fakkaata kanuma dubbachuun barbaade alaan baay'ee bareedaa bakka baay'ee bareedudha baay'ee barcha kaliifaan immoo bukkeedhuma kana asirraan osoo tane gara fuula duraatiin jira wallaa bakka baay'ee bareedudha dhufanii bashannanutti warri dandeettii qabdanu kottaa bashannanaan jedha
كفلتين اللي أجس مرة باينا من قبو دنومتي نتلي دنو تو يعني نملا ما نفتني مسدين بلوان دنداموف وريو إيجرتانو بقى كنا قطع بلاني سنين جدا بشأننا نقول تكو غلاني سنين جدا قدا غلطوما سبسكرايب لايك شير قوتشو هندقتنا اوكي أنا كان فكاتا ترتي قاري فيديو براتين هقولت ديمت